Ayyuu fi Sa'id ergoota lama isiniif hima jechuudha. Lammaffaan Sa'id atillee deebii naaf hin deebisne deebii sirraa barbaadaa jedhaa jirti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Maamtiyuub akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota Maamtiyuub bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Waan Sumayyaan natti himte takka takkaan isiniif hima. Subscribe like godhuu keessan hin dagatina. Video laallee deebina. መስጠት ራሱ አስጠላይ መመላለስ ማለት ነው። በቃ የሆነ ወይ እንድሰድባቸው ወይ ደግሞ የሆነ ልክ አሁን እኔ እነ ሳይድን ትቼ ለስራ ምናምን ቪዲዮ እንደምሰራው እንደዛ ነው። ግን እኔ እንደዚህ ወይ ሳይድን ምናምን አልሰድበውም። እነሱ ግን በጣም የሁለቱም አፍ በጣም ክፍታፍ ነው። ሲሰዳደቡ ስመልስላቸው በጣም አስጠሉኝ ሲያወሩ ማለት ነው። ያቺኛው አፏ ልክ የለውም ዝም ብላ እንደመጣላት ነው የምታወራው። እና በቃ እንደዚህ መሰዳደብ ምናምን ስለማልፈልግ ዝም አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ እንደውም የተወሰነ ምናምን ቪዲዮ ልከውልኝ ነበር። አንቺ ሰይጣን ቁራጭ ምናምን ስትል በቃ ብዙ ነገር እንትን እያለች ቲክቶክ ላይ ተለቀቀ እየላኩልኝ ነበር። ጣውንት ሺ እየሰደበችሽ ነው ምናምን እያለኝ ማለት ነው። እኔ ተውኳቸው። ኦዱ አሲ አቺ ደደቢሱ ዋን ሂምበርባኔፍ አከ ኢሳኒ ተኡም በርባዱ ማሊፍ ዋን ኢሲን ሆጀታ ጅርቱ ጅሩ ኢሲ ሲሬሱፍ akkamitti akkanatti olii gadi deddeebisaanii hojii kiyya hojjechaa jira. Waan ani sirreessaa jiruuf isaan wajji deebii waliin deebisuu barbaadu. Namni mataa qabu akkana dubbata. Namni fayyaa qabu akkana haasa'a. Waa'ee ayyuu sirritti ibsitee lafa keetteef Sa'idiif jechuudha. Namni yaada isaan beekamu oduun akka barbarree nama gubaa gurra keessa seenee jechuudha. Akka barbarree ta'aa jechuudha. Oduu qofa mataa isii keessa mataa ayyuu keessa kan jiru jechuudha. Oduu qofa. Oduu haasoftii malee waan faayidaa qabu hojjetaa hin jirtu. Waan faayidaa qabu godhaa hin jirtu. Sirreessuuf wanta jiru wanta badeessan sirreessuuf hin deemtu. Sumayyaan maal goote Sa'id biyya isii deemee jechuudha. Biyya isii deemee isiin waan achi hin jirreef jechuudha. Ani achi hin jiru jetteen illee hin amanne. Kanaaf maal goote Sa'id waan tokko akka hin taane jechuudha. Hararii deemtee hararirra viidiyoo waraabtee Yaasiin waamtee akka Sa'id amanuuf jechuudha. Sa'id wajjin Sumayyaa wajjin Yaasiin bira ta'ee Yaasiin argee kunoo na amanee akka amanuuf jechuudha. Sa'id amanee biideen irratti daddafee akka deebi'u goote jechuudha. Mataa isiin fayyadamtee akka inni waan tokko osoo hin ta'in gara biyyatti deebiste jechuudha. Gara biyyatti haa deebi'uuf kana hundaa godhaa jirti. Garuu isiin akkuma agartanitti riil isteetii san bira deemtee waan isiin hojjette waan guddaa waan hojjetteef ragaa itti kennan. Waan isiin godhaa jirtu jiruu isii maaliif ijoollee lama qabdi. Ayyuu garuu nama arrabsu akka Sa'idiif Sumayyaa waliin hin kaloofne godhu dhara qofa yaaddi jechuudha. Kanaaf isiidhaaf kuni hin hanqata. Jarti na biyya na tumda wini sino. Waan isiin haasoftu arraba guddaa arrabni homaan ta'u kaa arrabni hin dubbata. Kuni hanqata silaa akka duraan barbarree wannoodhaan funyaan isiitti gallakkisu barbarree osoo addanan. Akkasitti osoo dha'ullee wanti isiin dubbattu waan Sumayyaa ammallee haa aaru jechuun aarii keessa haa seenuuf. Namni qoy aarii keessa yoo sane waan godhu hin beekamuuni. Osoo ajjeese mucattii tana wanta bakkeen taanetti dha'ee osoo ajjeese hoo itti gaafatama. Beekaa kana gooti. Akka inni dha'uuf hin barbaade jechuudha. Beekaa itti yaaddee kana goote. Isinillee beekaa. Itti yaaddee sirriitti itti yaaddee haa inni dha'uuf hin barbaade. Sumayyaan aarii guddaa keessa jirti. Dubbii guddaan waan hin deebine
hin jira deebii isa bira qabaanaan jette. Maalinni deebiin isii waa'ee daa'ima haasoftee turte. Daa'ima hin qabaa. Waa'ee isaa sirritti osoo naaf hin ibsin waan tokko deebii naan deebisuu dide. Kana jechuun ka ayyuun homaa miti garuu ka ilma san ka gaafadhe san deebii hin arganne. Anillee akkana jedhee hin dubbanne maaliif haga inni dubbatu eegaa ture haga arraa ture waan tokko hin dubbanne. Anillee deebii hin argine. Ammaan booda akkanan so'ine ani sin barbaadu Sumayyaa wajjin ayyuu wajjin anillee jiraachuu barbaadu jedhaa jirti. Ollaa ayyuu ta'ee ani isii wajjin jiraachuu barbaadu. Osoo fedhe dubbii takka osoo dubbadhe boorumtaa siikaa jetteen. Boorumtaa Sayid siikaa garuu ani akka keetii miti. Ani akka keetii dhara hin yaadu namaaf. Wanta baay'ee wajjin dabarsine. Kanaaf osoo fedhe ayyuu fi Sayid addaan baasuu hin danda'a. Garuu bakka wajjin jiraadhaa. Sayid ana nan soqin. Ani sin barbaachisu jiruu keetirratti atillee nan barbaachistu isii wajjin nagumaan jiraadhu jedhaa jirti. Ayyuun illee kana barbaaddi. Dubbii kana hin barbaaddi jechuudha ayyuun. Ayyuu kana barbaaddee akkana godhaa jirti. Baga gammaddee anaafillee wanta baay'ee natti himte ani hin barbaadu bakka atillee gizee hundaani wanta baay'ee gaafadha. Ammallee dhiisu amma Finfinnee jirti. Ani deemee duka isirratti kufeeyyuu hin kadhadha. Addaan akka hin barbaadu. Sumayyaa dhiisa. Ayyuun illee mataa isii sirreessitee nagaawomaan osoo jiraatte ani waan tokko waan badaa yaadu. Garuu ayyuun fayyaa hin qabdu. Fayyaa dhabde kunoo osoo akkanatti dha'ullee arrabni isiin dubbata. Osoo akkanatti laxallatullee arrabni isiin dubbata. ግን እኔ አሁን እና አንቺን ስናገር እኔ አንቺ እድሜ ጸጋ ነው አልহামዱሊላህ አላህ ከዚህ በላይ የሚያኖረኝ ማለት ነው አልহামዱሊላህ ትልቅ ነኝ ትንሽ አይደለም ግን የሰይድ አብሮ አደግ እኔ ነኝ አንቺ ነሽ ሰይድ ደግሞ እኔ አልበልጠውም እሱ ነው የሚበልጠኝ በእድሜ ማለት ነው አንቺ ነሽ እኔ ነኝ ሰይድ አብሮ አደግ እኔ አሮጊት የምትይ ማለት ነው ሁለተኛ ምናልባት እኔ በአረብ ሀገር ብዙ ነገር ስላሳለፍኩ ይሆናል እንጂ አንቺ ልትበልጪ ትችላለሽ ምክንያቱም አንቺ ቤተሰቦችሽ ጋር ነሽ እዚህ ሆነሽ አረብ ሀገር ደግሞ ጉልበት ይጨርሳል እኔ እንዳንቺ ቁጭ ብዬ አልበላም እኔ እንዳንቺ የሰው እጅ ጠብቄ አልበላም ሰርቼ እንደውም ደህና ነኝ እውነት ሁለት ልጅ ራስ ወልጄ ደህና ነኝ እንዳንቺ አንቺ እንኳን ገና ሳትወልጂው የሰይድ አብሮ አደጉ ነሽ ቁጭ ብለሽ ለዛ ነው አጭር ስለሆንሽ ነው አሉ አጭር ነሽ አሉ ተመጥቼ ሰይድዳፍ አጭር ስለሆንሽ ጊዜ ተኮ ጀቹዳ ሂኪ ጀዴ ኦሶ ሰይድዳፍ ሂሜ ጀቹዳ ተክቲ ዳንስ ሂካ ጀዳጂ ዋን ተኮ ኦሶ እንዱበቲ ሲሂካ ገሩ አኔ አከከቲ እንጂ ድቢ ካነሌ ሂንዱበ ዝም ብሎ ድሮ አባባ ወንተ ጋሪ ያድ ጀቹዳ ወንተ ጋሪ ዋን እንታኒ አመስ ወንተ ጋሪ ያዳ ጅርቲ እንጨት እንጀቹ አስረሳዋለው አላሽም አስረሻው መታኪ ስሬሲ ጀዳ ጅርቲ ጉድ እኮ ነው መታኪ ስሬሲ አቲ መራቲ ከምናምን እያለች እንትን ትለኛለች እውነት ከይኖ ጀኔ ቁላ መታ ቁላ ከነ ስሬሲ ጀዳ ጅርቲ ኦሶዮ ስሬሲቲ ሲላ ወንተ ጋሪ ኡመ ጀቹዳ ዮ ዳጌቲ ስሪቲ ስሬሲ በዛ እኮ እዚህ ቤት ነገር በዛ ዝም እያልኩት መጣ አላየውም ና እንዴና ወራና ተጸዳዳና ትሄዳለህ ሚስት ጋር ልትሄዳ ና አላየውም አንዴ ቁጭ በል ላወራ ፈልጌ እኮ ነው ቴኮ ቁጭ በላ ትሄዳለህ ታስገባይ ጀዴ እንታስገባው ጀዳ ጅርቲ አመስ ታስገባይ ትያዲ ታስገቦፍቲ ዮ ትያዲቲ deebisiiti sirreessi yoo dandeetti jechuudha yoo dandeette wanta balleessite hundaa sirreessi ergoota lama isiniif hima jechuudha ayyuu fi sa'idiif tokkoffaan ayyuu wanta balleessite san sirreessi wanta baay'ee balleessite lammaffaan sa'id atillee waan balleessite hin jira ka balleessite san sirreessi deebii naaf hin deebisne deebii sirraa barbaadaa jedhaa jirti waa'ee daa'ima jechuudha anillee irra deebi'ee sitti himaa jira isa san sirritti itti yaaditi
dhugaa itti himi. Anillee haga san hin callisu bakkee jirtu deemee hin kadhadha anillee akkanatti akka addaan baatan hin barbaadu. Ani sin barbaadu jedhaa jirti. Ani Said hin barbaadu na dhiisi Umar naan jedhaa jirti. Waa'ee isaa natti hin dubbatin naan jetti. Yoo dhageette akkana jedhaa jirti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.